تفسير راسني دبر جولت تبي جرتن ما ما بيان دياتن أكما ديو تنا فيديو أبدني كم سام مرمت دويتني ررافتني قتي سفتن سنتي جولت إسات دياتن لكي ناقل شايو إني جبهه جويا أررا وابوستي قدو بايز نموني أسي إتدياتن وندي خيسن نما جبا أنو على فين جالا بوجي ساجرا أستاذ مالي مستر رمزة أجا دكتور أورباني وبيتا والقبتشون غاريدا أما أنت نديو تنا فيديو جولين تاني إتهاجيت إتدياتك أبنين وقتاس جبيتن تكو تربطك بار بقولنا فرن إيجا ولي الأمبرجا نوجا هنتك نمني والقبتشون غاريدا سأسيلا أولي برباج ستي جولين تاني تبي يجرتن والله أنا هيام إسني كده يوج أبلي أنا بري إرجع ولا أنا بري إرجع ولا أنا والله يوج أبلي ناج أبصا يو إني جنا جبيه بوستي ودي متي يو سلنت إك أرابو كله فكاتو تناج ألقى أما أجندة إسا غيا أراتي في غيا بروخي ستي أنا في أصلي في ريدي في أبدي جتاتشو والتاني وان أجائبه هو جنتي إسن أجرسيفنا يرو جبابا كنا خيست أبدي جيتاتشو بيجرا نما بيجرو دبلتها مؤاسفة سلادين فجولي جرتو وجي والمريانة وان أجائبه هو جتشون دندون ديرك أمانو رجلو لما لغات توقاس ديبني وان كان راتيك أوسان انجرو لي انت لوسي خينا رادية ما تبلي أنا توفتني توا كمان باجي سوبر دور تري جميلة دبادوت ما يدبدا أيه والله نمت دعاها ما أكدبرتي تتلي أما أني كابوتشي ساجر رجال لنا فكات مالي دوغما دبرتين تا ماتي الرافود أني أكاد جت هريرة وانت كوني ماتي الرافود أني أما أسيكات أتني في لالني في تأكنا تقرآنا تماتي يوجد أني زلالتن إني فعود أبو دندا وسو أما وان كان همزة أتيتي كالويتا abdii geetaachoo fi ani Liyaas jirra waan asitti sin qarqaaru qabnu ani sin qarqaara rakkoon hin jiru bakka cidhaallee anis ni wannoo jedha garuu maalinni isaan inni iyyuu amma achii bahee dubartii biraa hin fuudha ani ka yaada natti ta'e kaleessa san dhugaa yoo taate amma fedhii isaanii gaafadhaamee dura dubbii teessiratti amma inni boonii sagalee dhagaye malee halaalatti arge malee hin argine in argine sirriidha hin beeka garuu asitti dhandhama jaalalaa sirba kadiin martuu ka'ee tokko dhagayettee jamilaati. Dhugaadhaan wallahi jaalala boochisa malee. Morma kana jala seente mormuma kana dhungataa dhamdhamsiifte booniyyee tana maffaxarwaan irasa wallahi maffaxarwaan irasa. Akkas taanaan wallahi dubartiin ijoolleen maatii beekan abba ijoolleen maatii beekan tafira beekan ta isaallee taatu ta adaballee qabdu hin dhabamtu sheekkotuma hiriyyoota isaaniitu yoo gaafatan hin dhabamtu san osoo hin ta'inaan amma yaada kanatti ta'e innu achii bayaa santu yaada nutti ta'ee sodaanne malee hin seenne yuubayyuu hin seenne seenuu dhabuu kana caalaa nama bakka normaal na'u jedhee ofitti fudhatee inni bakka natu fudhate jedhee fudhatee bahu waan sanii wajjin nama fudhate akkamiin seenuu dhiiga boo'u jiruuti seenuu keessaallee ka boo'u jiruumi kun hore jaalla keessa seenu maal taate ziizoo arginee bar amma normaal na'u jedhee waan sanii wajjin namni fudhate ammallee yoo isa gaafadhaa inni yoo kawannoo ta'u taate wallahi sagantaa kun abdii geetaachoo ni jira na beeka waan godhuufi qabnu isi rabbiifuu jedhee hin goonaaf garuu innu achii bayaa kamanaallee maal jedhan si fakkaate manni maqama isaaniitiin hin fixanne malee manallee ijaaradhe isinummaan natti fuudhaa jedhan kaleessa wanti kun yoo dhugaa taate isaan dubbisaa kaa'atiniin dubbii tana xumurtanii osoo as fiddanii amma osoo hamzaanuu dubbiseeni ana natti tola malee jaalala keessa jiran sheeni amma nen dubbisaa qoya Abdi. السلام عليكم جرتو وعليكم السلام جباتو فيا أتشيغا في نوغا فناندي بكنينة موسما يادا كنينة يا دوما جدو غلا كنا أكا جتو عربني حبو ما في شوف جتي جالالي جامار ايشورة ترغميسا مال جتشورة
Hobbumaa bishuuf jetti. Jaalalli jaamaadha jechuudha turgumiinsaa. Ustaazii baay'ee nama gaddisiisu haa ta'u malee ala siireesii taanee waan kana dubbannu annama sana dubbiseera duraan gaafa inni jaalalaan miidhamu maalitti dubbadheen ture nan aara booda kana maaltu na aarsee nu daffarsiisa akka dhiiraatti dhiirri boonyaan dubartiin hin tuffattii jennaan wandi lij qofxaannaa si onnoo seetochi የሚወዱት wandi lij qofxanni yoo jedhe ituma jaallateellee ituma imimmaan isa dhufee ishee achi ofirraa ari'ee dhaqee dhokatee boo'uu qaba malee dubartii fuulduratti boonyaan allaqe baqa. Min ayinat lifisfis no itti nama arrabsiti durbii. Hin jaallatan qum nagar. Meebi ijoolleen durbaa hin beeku waan kana. Dhiira qofxaannaa jaallatti dubarri yooti boosseef sin jaallattu yooti kostor jette miiseejii faa yeroo 3 yeroo 4 ilaaltee kaatee deebisu yoo diddee wayinii jetti jaalalaan maraatti malee miiseejiitu sin achi seendin jedhina si'ati deebista taanaan taniqee halmaanas no baachiru. Inni kan biraan namni kun qubna gara goonee yoo dubbanne nama sheekaatii nama ilmii barsiisu yoo ta'e poostii inni gidduu kana postotaa jiru completely dogoggora kaleessa Hamzaa Hajiina dhagaa ture yoo ta'e mana Nasraatti dubbataa turre kana booda inni gadi bahee inni jechuu yoo dhiise an qophiidha gargaaree gargaarsiisuuf jedheera kana booda gadi bahee hin bo'a taanaan an ittiin galuu jedheera. Inde inni feestaalii dhaaniin of fudhaa sooftiidhaan of rarraasaa bishaan siinii keessan of buusee of balleessa yoo jedha ta'e maal ilmii barsiisan maal namni irraa barata reeka namni waan irraa baratu ilmi inni barsiisaa tures dogoggoraa jechuudha. Kanaaf of haa tasgabbeessu haa dhaabatu waan barbaadan gochuuf qophii ammalleen naa bilbilaa ture bilbila irraan kaafne silaa naammi janneen ture yoo dhuguma hin fuudha ta'e adabatee haa ta'u yoo nama waa wayii posotee ture waa argadhe jedhee sana booda Muhammad deebi'ee poostii wayii dhoobee immoo boo'e ammas habiibiin boo'iin badnaati. Leesh kullu marra yoom inta ibki leesh ibki yaa habiibi hin boo'iin jechuudha arabiffaan. Kanaaf hin boo'iini nuti qophiidha si fuusisuuf hin boo'iin gadi baatee boonyaan immoo ittiin galoo. Dubaay hagasitti haga isaan taragagga'anii. Atiin kun nama Dubaay taraa hedduu deeme. Dubaay tikkeetii irraa muruu anaafatti ufal naanna'an. Akka deemu barbaadde? Doo jechuun qilleensa fudhatanii haa deebi'anii biyyummaan alaa turuu maal akka taate haa arganii deebi'an. Amma qubna gara tokko immoo sitti immoo dhaga'i dhalaa dhaggeeffadhu Hamzaa. Wallaahi nama kana boosisaa jiru fikir aaqim. Chiikii xabbasee hin beeku namni kun. Fikir bihaaq, chiik bihaaq. I think virginii natti fakkaata dhiifama naa godhaasi ustaaziyye. Virgin sila hoone ይመስለኛል. Amma yoonaa waan chiikii hin beekneef waan jaalallee hin qabneef akkas ta'e malee hin ba'u dhiirra akkanatti. Wallaahi virginiidha namni kun. Garuu durbuma araadaa. Antalammaan takkitti hin daffartu akkamitti dhabamtee darasoota isaa. Issuun kunoo nama virginii dhaqeerraa.